إني أمتك أنا بكن دعوة أقول أمتك أنا كوامي تقول يرو ربنا أنا نفلتي بك كنا نكاي أبانك يقولوا دكانة سنة كيسة جراد ما تينكي يسن دكانة كيسة جراد بكن قرآن كنا روجي نيمبوا والله سنجدا مالك يخرج الحي من الميت يجون دعاء كيسة فيا باز يجون أبانك يكدوا أتلا لا نمني إسلام ما نرجع نكدوا هذه والله سنجدا بكن نكرو سموك يا كمان لا تكمل مالك نمني دعاء أرجع نمني ربي نبيهنه دعاء أكسما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي جد أمو أكو منون مو ورا تدعاء كنا كيسات يمكن مو أكو ورا كران أرجع كيسا ربي نباسو أكو ما كان اللي نما كان كيسات ربي جد أتباسو نما لسيكده لكن أما فلله الحمد ربي إن شاء الله نباس يجرا ما تيجي ندوبته في ربي نباسو هدو تاريخين كي وكان سينان كي نما تطلع وانت سنجد شو بربادو فورد أجد فتوتا جرس لما يفهم بعد تجرا maybe yeroon silaalu seenaa makiyya qabdaati maaliif jennaani akkuma kee barataadhaan ture osoo baradhuuti gaafan islaamummaatti achas dhufu ari'amee dullaan illee waa tokko dhaadhaa nagootee akkabaabii kanarra mallattoon illee jiran manarra jirti ammaarraa illee narraa hin banne abbaadhuma kiyyatu biyyaan ari'atee kitaaban qabanii akkan fattanamneef na jalaa gubanii sanuma waliin ji'a ja'a biyya ormaatti bakkadhee kee deebi'een sanuma fattanamee darbee sanuma baradhee bakkadhee finfinnee keessatti rakkadhee barandaa taa'ee beela'ee waa hunda argee daaraa guyyaarraa namni namaa dhimata sooshaal miidiyaa jira guyyaa sana namni namaa mil'atu bilbila illee hin qabnu bilbila heeloo ittiin namaa jedha lakkoofsa hin qabnu nuun gaafa biyyaa ari'amnu callisnee dhuma kan midhaan itti fe'amuun makiinaa midhaan boqqolloo fe'uun ayisuuzurra taa'e wallaahi ayisuuzuu tokko nan yaadadha rabbi jazaa isaa kaffalu arabuu jedhanii biyya keenya isan na fuudhaa Addis Ababa geesse naman beeku silkiin qabu achi goodaatti ture san booddeedha rabbiin na filatee achi quraana kana baradhee baheen gaafa quraana achi qara'u immoo jechuudha gaafa eebbifamu nama maatii keessaa tokko dhufee nama bira dhaabbatu hin qabne maaliif hunduu kiristaana qaba maatii hundumtuu abbaa waammatii haadha dhufee obboleetti dhufa obboleessa dhufa hunduu dhufe sana keessa illee tuuna dhagaamuutiin nan darbe gaafa achi ba'oo as keessa buluun dhorkaadha bahanuun jedhan warra achi barsiisan hin beekan masjiida keessa ichi jedheen gara biyyaatti hoo deemu bakkan seenuu dhabe biyyattis galee gaafuma sana halkan deebi halkan ayisuuzuudha ammas birii tokko barkaan qabu eebbifamee ba'een farankaa tokko barkaan qabu qarshii 50 qofan harka jira furadhee finfinnee Addis Ababaatti deebi'ee gibbii masjiida baradhe keessaatti achuma keetti duunaa wayii masjiida keessa dheen dallaarraa yaabbadhe abbaa jimmaa hoolaandi baasii fuuldura yoon beekta taate abbaa jimmaa masjiideedhani dallaarraa yaabbadhe achi keessa kurtuu koo qabadheen achi keessa dhaqee bule gaafsan raamadaanni bor qabama karaatti tuu nyaatiin raamadaana qabe birrii 50 sooma ji'a tokko soome subii nyaadhu agabuu kiyya akkasittiin sooma galgalan daabboo tokko furnoo bitadhee afaxxara sanaan taa'etaniin taraawii boodammoo taajuuda jedhamu jira sanan salaachisa taa'etanii uummanni yeroo ani salaachisee jarri maal nyaachuu galu suurii kan jedhamu nyaata nyaachuu galu hunduu manatti ani qophaa akka kiyya mihraaba jedhan bakka sagachiisan keessatti achitti salaachisetanii wallahi taa'een bu'a yaa rabbii kiyya inni kaan nyaachuu dhaqa maatii qaba maatii isaatti gala anumaan qabu mitiin jedha hagabuu kun sooma barbii nyaachuu gala salaachisaa oleen ilaaliga uummata hundoo dhaabbataa olee bu'aa ooletaniin rabbitti dhiisetaniin galgalallee namni yoo nyaata faa sadaqaa faa jechuun innaa waa qalan jira ramadaana keessa nan sodaadha dhaqu ramadaanuma sana keessa iddoo waa qalan deemee nyaachuu nan sodaadha bakka daabboodhuma tokko nyaadheen sanaatiin taa'etaniin otoman jedhuuti falillaa alhamdu wudiddirii quraana wayita wadaaddaree gara biyya Iraaqii naqee quraana hifzii kanaan jechuudha Iraaqii akkan dhufeetti rabbiin du'aayee kiyya ramadaana keessa ani taa'ee bultii 10 guyyaa 10 dhumaa sana kadhataa salaachisaa ture narraa qebalee hojii akkuma nachiin dhufeen biyya sanarraa itti wadaaddaree dhufeen hojii wayii argadhe xoraayidochitti hojii sana seenee alhamdulillah hojii sanarraa tokko lama osoo jedhuuti falillaa alhamdu guyyaa har'aarra jira yeroo sanaaf namatti ulfaata gaafa islaamummaa keessa dhuftee jettu rakkina hedduu si qunnama wallaahi siin jedha beelee maagaa beela'u nama beelessu jira miti santu afaaniin na beelaan guyyaa tokko waan nyaadhu dhabe silkiitti namatti himattu sooshaal miidiyaan qabdu waan itti namatti dubbattu qabdu hiriyaan qabdu afaaniin na bahee mucaa tokko na bira dhaabbata maal taateetu akkamnatti hin dubbanne naan jedhee mucaa biyya kiyyaa ollaa kiyyaatti himachuu sodaadha jechuun muslimanni himachuu sodaadhee amma afaan na bahu wallaahi daabboo wayii bitee afaan na kaa'ee natti wayyaa jechuudha guyyaa san kan hundan dabarse jechuudha amma namni yeroo asirra taa'ee akka qaldiitti islaamummaa dhufe namatti se'a islaamummaan ta'anii miti kan dhufu soo waan hedduun nama qunnamuuf jira waan anaan nu qunnamu si qunnamuun hin mala obboloota keenyaas keessa jiran qunnamuun hin mala sana hundumaa immoo keessa darbama obsuma maaliif jennaan rabbiin quraana isaa keessatti maal jedhe am hasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wahum laa yuftanuun jedhe ilmi namaa kun jedhe osoo hin qoramiin hin dhiifamne jedhanii yaaduu jedhe
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين جل إسني متي نبيوت سندرو در بيو ربي سبحانه وتعالى قرئ إلى ليرة نبيوت اللي نمتي قرئ ورد أقوم سنف ورد كجبر ربي اللالو فوجي ساني ربي نبيك لكن وجيكي تنسلالو راف mucaan kun dhugaa dubbatamoo dhuguma islaamaa dhugaa qabateemo kijiba moo jechuun rabbiin isin qoruudhaaf isin laala malee rabbiin isu wallaale miti inuma qoramtan rabbiin subhanahu wa ta'ala alhamdulillah qoramne keessa dabarre ammallee rabbii raazis tabaata nuuf haa kennu waan hedduu sun hundatti argachuun mala maatii kee rabaa'uun mala isa yeroo sana maatii kee irraa deebi'an amma amma deebi'etti hin galle yoon dubbisuuf dhaqe malee garuu naqaa qabna alhamdulillah maaliif ilmi duuriyyee ta'a jedhanii ilmi ilma xonqaayii ta'a jedhanii akkuma ati jette nu keessattis anaaf islaamaaf kiristaana jennaan abbaan kiyya manaati bakka anaafsi islaama kiristaana hin jiru akkuma ati jette kiristaan muslima kan beekamu naggaadee jedhuun kiristaanaan immoo warra amaaraa jedhama akka beekamutti yeroo tokko tokko beektoota jechuudha so anaafsi kiristaana jennaan dhumateera nu biratti inna sana keessaati bee jibbamnee abbaan kiyya jechuudha ergasii amala kiyya ilaalee barumsa kiyya ilaalee sadarkaan irra ga'e ilaalee aha mucaan kun edaa amantiin inni keessa dhufe amantii qalbii namaa kennu mucaan kun ganaa umrii isaa kanaan akka kana kan ta'u jedhuudhaan naddee ilmaan qabu ilmi koo bahaayiluu bichaadha jedhaan bahaayiluu naan jedha maqaan kee baayiluudha ilmi koo dhugaan baayiluudha kan natti beenaan jedha ergasiitti na jaalala akka malee wal siqna jechuudha abbaa kiyyaan dhugaa fudhachuu yaadadu malee saniif maal sin jechuu barbaade wanti hundumtuun darbaa warri har'as jibbanii biyyaasi areensi faana wanna jedhanii sun hundumtu gaafaati nama gaarii taate gaafa barattee kabaja haadha keef abbaa keef kennitee islaamummaan haadhaaf abbaa ofii kabajuun namatti hin dhiisu kabajisiin jedha islaamummaan ormallee kabajisiin jedha ollaallee kabajisiin jedha dhugaatti nama ajaja hannatti nama ajaju gaafa kan hundumaa gooti jette gaafa maatiin keessarraa waa hubatan guyyaa san siin deebi'anii saraarfachuutu jira inshaallahu taala sanaan obsa keessa dabarteedha waan jettoo jiraate mee dhumarratti jedhiti shaadaan jirallee niituna kadhataniitiin didee kana haasa'u jira fi waan jettoo jiraate. Ayya waan an jedhu dhumarratti amma wanti dhufu fatanaan dhufu kun wanti natti dhufu kun hundi ni dhufa mala ni dhufu mala eta yaade gan namni harka koo fira koo dhiiga koo ta'e na ajjeesa dheessi yaadne ajjeesaa jechuun baay'isoo isaan na ajjeesuu fedhan osoo hin taane ana booddee waxxaatiin meeqa akka sallafee dhufu waan beekaniif bar amma nama 99 dhabuurra nama tokko yoo duute ምንም አይደለም jechuudha irraan maluuti dhiibbaa namoonni dhiibbaa waldoodiin dhiibbaa namooti godhantu namni tokko yoo du'e ምንም አይደለም ምክንያቱም waan meeqatu diigama la kana booda waan meeqatu diigamuun mala anis of eeggachuun dirqama kiyya yaa rabbi jalatti obbolaan kiyya irraa addaan bahu sababa sanaatti gamma nama tokko badee waan akka biti maaliif lubbuun 99 harkaa bahu warra namni tokko badee I don't care no